Irreechaa kan baranaa kan Finfinnee guyyaa borii kabajamaa kan horaar sadee bishooftutti kabajamu dilbata kabajamaa gaazexaan keenya BBC maatii olaanaa yeroo amma Finfinneetti argama. Duraan dursa baga ayyaana irreechaaf geesse maatii. Baga lamaan geenya ammayyuu. Tole ayyaanni irreechaa ayyaana galateeffannaati. Ati Finfinnee jirta. Waggoota muraasa dura jalqabee Finfinneetti ayyaanni kun bal'inaan kabajamaati jira. Finfinneen maal fakkaatti? Mee sararaan eegala? Torbee kana keessa qophiin taasifamaa ture. Iddoowwan hedduutti alaabaan abbaa gadaa qophiin ayyaana kana simachuudhaaf taasifamu sirriitti mul'achaa ture. Saniin alatti immoo sagantaawwan ayyaana irreechaa akka fooramii irreechaa, konsertiiwwan sirbaa akkasumas immoo agarsiisa faashinii uffannaa aadaa fa'aa adeemsifamaa ture. Har'a egaa jala bultii isaati keessumaa kan hora Finfinnee kana namni hedduun itti hirmaatee kabajuudha. Tole baay'ee bareeda. Duuba keetii sagalee namoota dachisanii nan dhagaamee sagalee isaanii gidduutti dhageenyu itti naa qabdaa? Tole. Baay'ee bareeda maatii. Egaa erga akka haaraatti Finfinneetti eegalee booda bakkitti kabajamu hin beekna. Wanni barana jijjiirame jiraa? Hanga ammaanti jijjiirame hin jiru. Namooti amma sa'aatii ati naaf bilbilte kana addabaabayii masqalaatti jira. Namooti kallattii hedduudhaan gara addabaabayii masqalaa kana sa'aatii kana amma galgala gara addabaabayii kana dhufanii gareedhaan wal qoodanii sirba aadaa sirbaa jiru. Namni hedduun uffata aadaa uffatee garana dhufeedha. Guyyaa sa'aatii 8 irraa jalqabee daandiin gara addabaabayii masqalaa kana geessu konkolaataadhaaf cufaa ture. Namootumatu kabajaa jira. Haalli amma galgala kana jiru iyyuu hedduu kan nama hawwatudha ammayyuu. Akka kana irratti beeknu taana namoonni halkan deemaa bulanii addabaabayii masqalaatti rafanii fa'aa eegasii booda ganamaan kaan immoo kan reeffatanii dafanii Finfinnee fa'aa keessaa kan ba'an jiru. Sagantaawwan baay'ee jiru naan jetteetta duratti kan irratti hirmaattee ni jira. Fooramii irreechaa ture har'a kan adeemsifamee ture anis irratti argamee kan ture. Fooramii irreechaa kana irratti keessummoota hedduutu argamee pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebaa akkasumas immoo keessummoota federaalaa fi naannoo hedduutu argamee egaa sagantichi waa'ee ayyaana irreechaa duudhaa ayyaana irreechaa wantoota godhamuu qaban dhimmoota kana irratti xiyyeeffatee kan adeemsifamee ture. Sagantaan fooramii ayyaana irreechaa kunis kan baranaa yeroo 5ffaadhaaf jechuudha. Ayyaana irreecha hora Finfinnee kana wajjin walqixxuma kabajamaa kan jirudha jala bultii irratti. Saniin alatti immoo galgala kana immoo konsertiin muuziqaa irreechaa galma Barkumeetti jira. Namooti gara sanis deemanis akka jiran argee jira. Galgalli kun egaa bashannana baay'inaan namooti kaan gara galma Barkumee deemanii konsertii sirbaa sana hirmaatu. Namooti kaan ammoo addabaabayii masqalaa kanatti dhuunfaadhaan gareedhaan sirbaatuma bashannanaa bulu jechuudha. Meetarii namoota hin beeknee fi irreechi maalidha? Maaliif kabajama? Irreechi egaa duudhaa waaqeffannaa akkasumas immoo sagantaa galataa kan Oromoon waaqaaf galchudha. Irreechi kun yeroo lama akka kabajamutu yookaan immoo Oromoon yeroo lama galata waaqaaf galchadhama. Irreechi tulluun jira. Yeroo birraan baree immoo ganni darbee yeroo birraa kanatti immoo irreecha malkaatu kabajama. Oromoon egaa malkaawwan hedduu irratti kan irreecha kana yeroo birraa kabaju garuu akka Oromoon bakka hundaa bakka tokkotti dhufee kan kabaju irreechawwan hora Finfinneetii fi kan Haraar sadiitti jechuudha ammayyuu. Booda kana keessumaa irreechi gara feestivaalatti jijjiiramaa jira. Uummata Oromoon alatti namoonni kaanis baay'inaan irratti hirmaatu. Waa'ee agartee? Waggaa waggaadhaan keessumaa sabootii fi sablammoonni biyya kana keessa hirmaannaan isaanii mul'achaa jira. Fakkeenyaaf bara darbe namooti naannoo kibbaarraa uffata aadaa isaaniitiin faayamanii namooti hedduutu hirmaatee ture. Tarii boorus namooti sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiran inuma hirmaatee hirmaama. Hanga ammaatti hin argine garuu jilli tokko Keeniyaa irraa fa'aa akka dhufe himamaa ture har'a. Eeyyeen kan Keeniyaa irraa sii kaanii guyyaa irraa Finfinnee ga'uu isaanii dhageenye ture. Mee gaaffii koo xumuraan jiraati. Dhimma nageenyaa wal qabate wanti murtaa'ee jira? Dhimma nageenyaa amma sakatta'insa cimaatu jira. Keessumaa gara addabaabayii masqalaa kana daandiiwwan geessan hunda irratti sakatta'insa cimaatu jira. Poolisoonni sirriitti sakatta'aa jiru. Garuu miirri amma jiru haala amma jiruun haala tasgabbii qabuun kan deemaa jiru. Iddoo irreechi itti irreeffatamus eegumsa cimaatu godhamaa jira. Amma gara san namooti deemanii amma addabaabayii masqalaa kanatti dhiichisaadha. Namooti godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa gara magaalaa Finfinnee seenaa akka jiran quban qabaa. Danqaan ta'e hanga ammaatti wanni mul'ate waan jiru natti fakkaatu ani odeeffannoo kana hin arganne hanga ammaa haalli jiru ammaa tasgabbii hirmaan namooti gara magaalaa Finfinnee gara addabaabayii masqalaa dhufaa akka jiran kan hin argine.
Tole guddaa galatoomii maatii. Galatoom ammayyuu. Deefi waldura dhaabbannaa humnoota siyaasaa garaagaraa keessa jiruu fi waggootaaf itti fufee mariin furuuf kan kaayyeffate mariin biyyaalessaa waggoota muraasa darban sochii taasisaa jira. Kaayyoon ijoo marii kana dhimmoota biyyaalessaa irratti ejjennoo waloo uumuudha. Ammoo hunda galeessa miti mootummaatti caalsifata jedhanii kanneen komii irratti dhiyeessanis jiru. Komishinii dhimma kana raawwachiisuuf hundaa'e tibbana ministeera muummee Abiy Ahmad waliin mari'ateera. Adeemsi kun maalirra ga'e? Obbo Xabuu Taaddasaa dubbiimaa komishinichaati. jalqaba wantoota qormaata ta'an gaafanne. በዋናነት አሁን እየተሰራ ያለው በምክክር ሂደቱ amma dursa kennuun kan hojjetamaa jiru hirmaattota maricha irratti hirmaatan sadarkaa aanaa irraa eegaluun adda baasuudha. Qormaanni jiran haala dinagdee fi guddina biyyi keenya keessa jirtuu fi kan kana fakkaatan waliin waan wal qabatudha. Wanti addatti hojii kanaaf qormaata ta'ee jiru jira jennee hin amannu. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti bal'inaa fi gadi fageenyaan yommuu gaggeeffamu kun kan jalqabaa waan ta'eef kana hubachuu irratti ofiin carraaqqii dabalataa waan gaafatudha. Kanaaf kun akka qormaata tokkootti ilaalamuu danda'a. Ta'us garuu Itoophiyaatti kan jalqabaa ta'us biyyoota biroo keessatti muuxannoon adeemsa kanaa waan jiruuf biyyoota milkaa'an irraa milkaa'ina isaanii biyyoota hin milkaa'in hafan irraa immoo sababi kufaatii isaanii maal ka jedhu hubachuun bu'aa fooyya'aan hojjetamaa jira. Guyyoota muraasa dura ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi aangawoonni olaanoo mootummaa dureewwan koomishinii marii biyyaalessaa waliin marii taasisaniiru. Marii kana gaggeessuun maaliif barbaachise? Dhimmooti marii kanarratti ka'an maali? በምክክር ሂደቱ ባለድርሻ ከሆኑ በርካታ adeemsa marii kana irratti qaamolee hirmaataa jiran keessaa tokko mootummaadha. Waamicha haa mari'annuu jedhu qaamoleen kun yookiin komishinichi sababoota adda addaaf dhiyeessuu danda'u. Kanaaf mariin aangawoota mootummaa adda addaa waliin taasifne kanarraa waan adda ta'e miti. Darbeeyyuu hubannoo dabalataa kennuun qaba jechuun marii kanaaf waamicha kan dhiyeesse komishinicha malee ministeera muummee Abiy yookiin kaabinee isaa miti. Haga ammaatti hojii hojjetamee fi kana boodas hojiilee hojjetamuu qaban irratti marii taasisneen aangawootaaf hubannoo kennineerra jennee waan yaannuuf mariin kun milkaa'aa ture jechuu dandeenya. Mariin kun akka milkaa'uuf walabummaan komishinichaa akka eegamu ta'e mootummaan akka qaama marii kanaatti itti gaafatamummaa irra jiru akka ba'u gochuu irratti marii milkaa'aa ture jenneetu ibsuu dandeenya. ነው መግለጽ የምንችለው mariin biyyaalessaa hidhattoota qawwee qabatanii lolan yoo hin hirmaachisne hiikan qabu jedhamee qeeqamaa ture. Dhiyoo akka komishinichi ibsetti hidhattoota keessumaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa sosso'an qunnamuuf sochiitti jira. Maalirra ga'e? የምክክር ኮሚሽኑ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን kun fedhii komishinii marii kanaa qofa osoo hin taane dirqamni seeraan nurra kaa'ames jira. Lammiileen wal dhabdee qaban hidhannoo yookiin humnaan furuu filatanii socho'an kun hirmaattota adeemsa marii kanaa akka ta'aniif isaanuma dabalatee hirmaattota biroo kan akka mootummaa waliin ta'uun komishinichi yaalii adda addaa taasisaa jira. Kun egaa waan yeroo gaafatudha. Garuu kan komishinichi qofaa isaa ta'ee osoo hin taane qaamolee dhimmichi ilaallatu biroo waliin yaalii taasisaa jirudha. Amma haala jiruun yaaliin kun milkaa'uuf qormaanni adda addaa waan jiraatuuf sadarkaa kanarra geenyeera jennee ibsuurra yeroof kan of qusannu ta'a. Mariin kan taasifamu namoota walii hin galle jidduutti malee ka walii galan jidduutti miti. Namoota walii hin galle keessaa tokko tarii walii galuu dhiisuu isaanii ka ibsan hidhannoon ta'uu danda'a. Kanaaf jara kana hirmaachisuuf yaaliin taasifamaa jira. Yaaliiwwan kunneen ammoo yommuu bu'aatti geeddaraman yeroos kan ibsinu ta'a. እንግዲህ ፍሬ ሲያፈሩ ያኔ የምንገልጸው ይሆናል። Hundeeffama isaarraa jalqabee komishinii marii biyyaalessaa irratti qeeqni ni kaa'ama. Ammoo mariinis osoo hin eegaliin walitti bu'iinsi bakkeewwan Itoophiyaa garaa garaatti akkuma itti fufeetti jira. Dhuguma komishiniin kun uummataaf nagaa fidaa? Uummanni yoom abdii tokko arga jettanii yaaddu jechuun dubbiimaa komishinii marii biyyaalessaa gaafanneerra. የምክክር ኮሚሽኑን በተመለከተ Komishinii marii kana ilaalchisee yaanni wal faalleessu jiraachuun isaa waan nama ajaa'ibsiisu miti. Waan eegamudha. Sababiin isaas karoora komishinii kanaa keessaa tokko wal amantaa uumuudha. Hawaasa adda addaa gidduu, uummataa fi mootummaa gidduu, uummataaf uummata gidduus rakkoon wal amantaa jira. Komishinicha ilaalchisee yaadoti yookiin ilaalchoti wal faalleessan jiraachuun isaanii nuti akka rakkootti ni ilaallu. Sababiin isaa komishiniin marii kunis ka hundeeffame dhimmoota bu'uuraa irratti adda addummaa yaadaa jiran furuun waan maraammartoo ta'e kana keessaa akka baanuufidha. Seenaa keenya keessatti wanti barree fi wanti beeknu adda addummaa keenya wal dhabdeen yookiin humnaan furuudha. Akka biyyaattis yeroo itti adda addummaa keenya teenyee wal hubachuun mari'annee itti furreerru muraasadha. Garuu hojiin hojjetame qaamolee hunda hirmaachisuun bu'aa akka finnu yoo taasisne deebiin inni sirrii hojiin kan ibsamuudha jennee amanna. Kanaaf bakkeerra teenyee waan hunda qeequun wanta hunda hin milkaa'uu jechuun ilaalcha dukkanaa qabaachuun wantoota biyya keenya jeequmsa amma keessa jirturra geessan keessaa tokko ta'uu danda'a. Komishinichi yeroo waggaa 3 nuuf kenname keessaa amma walakkaan isaa itti hojjetameera. Walakkaa isaa hafe keessatti ammoo hojii keenya ni xumurra kan jedhu karoora keenya.
keenyadha. Waggaa seeraan nuuf kenname walakkaa irratti marii ni eegalla jennee karoorfannee hojjechaa jirra. Wantoonni barbaachisoo akka hirmaattota adda baasu, ajandaa walitti qabuu, qajeelchuu fi uummataaf mariin biyyaalessaa dhimmoota kunneen irratti taasifama jechuun ifa taasisuun ammoo hojiiwwan walakkeessa waggaa bajataa 2016 dura xumuramuu qabanidha. Karoorri keenyas kanadha. በፊት መጠናቀቅ ያለባቸው ስራዎች ናቸው። እቅዳችን ይሄ ነው።